Daa'imni waa 43f dawaadha. Daa'imni waa 43f dawaadha. Sanirraa tokkoffaa alarjikii akkaataa itti fayyadamu dabarsine namootni isin dabre yuutuub meesar jedhamu kana meesar 9465 godhuudhaan sarchii godhuudhaan akkasitti irraa fayyadamaa isiniin jenna. Isa lammaffaa bareedumina fuulaa haala akkamiin eeggatanii bareeffatanii dabarsinee jira. Inni sadaffaa kaarraan tanaa dhibee daa'imni wallaanurraa 43 jennee inni sadaffaa kaarraan tanaa isa sadaffaarra jira. Madaadha. Madaa akkamii wallaannaa? Daa'imaan haala akkamiin tajaajilamnaa? Madaa haalli itti tajaajilamnu daa'ima shaashii mana hakiimaatii waggaa madoonii fi marroo san ni qopheeffannaa. Iddoo bakka madaa san ni qulqulleessinaa. Harka keenya ni qulqulleeffannaa. Achii booda daa'ima siiniin naqanneeti qulqullii akka ta'e jechuudha. Sukkara hin qabne. Daa'ima qulqullii sana itti dibnee achii booda shaashiidhaan marraa jechuudha. Shaashiidhaan marree guyyaa 3tti dhiifnaa jechuudha. Guyyaa 3 booda irraa banna. Hoggaa irraa banne qoorseetii madaan sun fayyite agartaa jechuudha. Waan ajaa'ibaa muujizaa ajaa'ibaatti daa'imni qaba. Yommuu madaan sun jiidhuudhaa fi waa madaan ammas takka madaan itti dabalamu takka immoo madaan qoruu dhabuu fayyuu dhabuu yoo agarte ammas haareetti shaashii sanarraa baastee shaashii lammaffaatti saaree isii qulqulleessisan fuutee daa'ima dibdee shaashii itti martee akkasitti shaashii irra tursiiftaa jechuudha. Shaashii guyyaa 3tti sifirraa baastaa ni jijjiirrattaa yoo madaa guddoo taate yoo madaan xixiqqoo taate immoo guyyaa 3tti ofirraa baafnaan fayyee jechuudha. Guyyaa 5tti ofirraa baaftu sumaan qabu jechuudha. Yoo madaan sun shurufkaa'uu fi jiidhaa fi ajaa'uu baatte shaashii ittiin deebistu jechuudha. Fayyite jedhama jechuudha booda. Kanaaf inshaallah darsiin teenya har'aa kana fakkaatti. Darsii 43 daa'imni 43f dawaannee 3 dabarsine 40 hafee 40 hafees yuutuub meesar jedhamu kana miseensa ta'aa sabiskiraayibii godhaa sheer waliif godhaa.